Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan gooftaa keenya Yesuus bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Barattoota Focus Finfinnee akkasumas namoonni qayyabannaa kana wajjin qayyabachaa jirtan hundumtuu akkam jirtu. Ergaa Qolaasaayisiin walii wajjin edda qayyabachuu jalqabne xinnoo bubbulleerra. Kanaan dura kutaa 7 introduction wajjin ilaalleerra. Har'a immoo kutaa 8ffaasaa walii wajjin ilaalla. Almost ergaa kana walakkaa gooneerra. Kontentiiwwan nu hafan baay'ee qabiyyeedhaan guddaa kan hin taanedha waan ta'eef amilee guddaadhaan akkasiin nu wajjin jabaattanii macaafa kana qayyabattan ammallee isin dabaleen isin hafeera. Ani Naa'ol Baqqaleetii har'a Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 24 kaasneetu hanga 29tti kan jiru dubbifachuudhaan achi keessaa immoo yaadota gurguddaa jedhaman tokko tokko isinii tuttuquun yaala. Isin immoo bal'inaan akkasiin qayyabattan abdii guddaan qaba. Mata dureen isaa hojii waldaa kiristaanaatti dadhabuusaa kan jedhudha. Waa'ee Phaawulosiin dubbata. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 24 kaasnee amma dhumaatti har'a xumura boqonnaa 1ffaati jechuudha. Anamma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammadaa. Rakkina Kiristoos rakkate keessaa hirmaachuudhaaf waan na duraa hir'ate anis dhagna kootiif kana jechuunis waldaa kiristaanaatiif foon kootiin rakkachuudhaan nan guuta. Akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kennetti dubbii Waaqayyoo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaan ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessan. Nus isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabbatuuf nama hundumaa hin gorsina. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Jabina isaa isa humnaan na keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba. Wallaansoon ittiin qabas jedha. Kutaan kun xiqqoo ishee kutaa bal'aa yoo ta'e iyyuu ani yaada muraasa duwwaadha yaadaan as keessaa tuttuquu barbaadu. Hojii waldaa kiristaanaatti dadhabuu jennee mata dureetti laachuu dandeenya. Yaadi isaa gaafa samaraayis goonu hojii waldaa kiristaanaatti dadhabuu isa jedhuun bakka nuu bu'uu danda'a jedheen yaada. Egaa kutaa kana keessatti tajaajila waldaa kiristaanaatiif dadhabuun eebba akkamii akka qabuu fi xiyyeeffannaa wangeela nuti lallabnu maal ta'uu akka inni qabu akkasuma immoo dhoksaan baroota dura dhaloota hundumaa jalaa dhokatee ture tokko bara kana keessa immoo karaa Kiristoosiin akka inni mul'ifame dhoksaan kun immoo maalinni kan jedhu eeriyaa kanaan wal qabsiisnee qayyabannaa jechuudha. Lakkoofsa 24 gaafa laallu anamma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammadaa jedheetu dhiphina gammachuuf keessaa qabu tokko akka dhiphachaa jiru dubbata. Jechi dhiphina jedhuuf jechi gammachuu jedhu kun jecha walii faallaadha. Phaawulos garuu iddoo kanatti simultaneously ani nan dhiphadhas nan gammadas jedha. Yookaan immoo dhiphinni an dhiphadhu gammachuuf keessaa qabaa jedha. Dhiphinni an dhiphadhu kun maal jennaan? Waldaa kiristaanaaf dadhabuu, waldaa kiristaanaaf gatii kaffaluu, waldaa kiristaanaaf ari'atamuu, reebamuu, beela'uu kana gaafan jireenya koo irratti experience godhuu gammachuu guutuuttan fudhadha. Sababi isaa immoo Kiristoos akkuma koo waldaa kiristaanaatiif dhiphatee ture waan ta'eef dhiphina Kiristoos kana keessa ammayyuu hirmaachuun barbaada jedheetu ergaa kana barreessa. Waan isin dhibu ergaan kun ergaa mana hidhaati akka inni jedhamu qayyabanneerra. Kanaan dura ergaa mana hidhaati. Mana hidhaa keessa taa'ee dhiphachaa rakkachaa hidhameetu jirutu ammayyuu dhagna kootiin dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuu nan barbaada. Akkuma Kiristoos foon isaatiin dhiphate foonni koos qaamni koos biyya lafaa kana irratti Kiristoosiif yookaan immoo waldaa isaatiif dhiphachuun anarra jira keessaa hirmaachuun barbaada. Kanaaf yeroo inni dhiphadhu nan gammadaa jedha. Baay'ee nama ajaa'iba maayindi seetiin itti iddoo kanatti dubbatu. Macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo garaa garaa gaafa laallu Phaawulos waldaa kiristaanaatiif baay'ee nama gatii guddaa kaffalaa ture.
nama ari'atama guddaa keessa turedha. Isa iddoo garaagaraatti barreeffame keessaa mee iddoo tokko duwwaan isinii dubbisuu yaala. Ergaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 amma 29tti kan jiru akkasin qayyabattan dubbifattan nan barbaada. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Hojjettoota Kiristoos waan ta'aniifi edheetu isatti immoo annan caalaa kan yaada citee hafee jira isa booddee isin dubbifadha. Kan akka nama qalbii dabarseettan dubbadha. Ani baay'ee caalchiseetti dadhabee baay'ee caalchisees itti hidhamee rukuttaa lakkoofsa hin qabneen rukutameera. Yeroo baay'ees ana afaan boollaa ga'ee deebi'eera. Waaw! Irraan deebi'a ishee kana. Ani baay'ee caalchiseetti dadhabee baay'ee caalchisees itti hidhamee rukuttaa lakkoofsa hin qabneen rukutameera. Yeroo baay'ees ani afaan boollaa ga'ee deebi'eera. Ani si'a 5 harka Yihuudootaatti qacceedhaan 41 reebameera. Maaliif 41 reebuu yookaan 39 maaliif reebuu? Seera Yihuudootaa keessatti seerri Waaqayyoo kenne nama tokko gaafa addabaabayitti baasanii reebanii sababa yakka isaatiifis yoo ta'e yeroo 40 caalaa rukutuun hin danda'amu. Kanaaf yeroo 39 rukutaniitu tokkodhan yommuu jalqabu jechuudha. Yoo 40 ga'an seerri isaan dhowwa waan ta'eef akka isaan ittiin fufneef. Kanaaf ansi'a 5 harka Yihuudootaatti qacceedhaan 41 reebameera. Yeroo 5 irra deddeebi'anii 39 rukutanii jechuudha. 39 baay'isuu 5 meeqa akka ta'e isin yaaduu dandeessu. Alangaan ittiin reebamu alangaa akkamii akka ta'e tarii seenaa dubbisuu dandeessu. Keessumatti bara sana keessa wanti namni ittiin reebamu alangaan sibiila dhagna namaa boccoqee fuudhee ba'u kan of keessaa qabu mataa tokko isaatiitti shiboowwan ciccimaan dhagna namaa boccoquu danda'an kan itti hidhame alangaa sibiilaadhaanitu reebu turan yeroo 39 baay'isuu 5 jechuudha. Si'a 3 uleedhaan dhaanameera. Si'a 1 dhagaadhaan rukutameera. Si'a 3 caccabaa markabaarran ture. Guyyaa tokkoof halkan tokkoof galaana keessan ture. Ana deemsa arraaborii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa, warra saamtuudhaan doorsifamaa, saba kootiin doorsifamaa, warra saba koo hin ta'iniin doorsifamaa, mandara keessatti doorsifamaa, lafa onaa keessatti doorsifamaa, galaana irratti doorsifamaa, obboloota sobaatiin doorsifamaan ture. Hojiitti dadhabuu, rakkina, halkan baay'ee hirriba malee buluu, beela, dheebuu, yeroo baay'ee agabuu taa'uu, qorra keessatti qullaa ta'uu baachaan ture. Qorra keessatti qullaa ta'uu. Kana malees guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa jira. Kanuma keessaa immoo kan na yaaddessu dhimma kootu hin taane dhimma eenyuuti jedhe. Dhimma waldaa kiristaanaaf yaadda'uuti. Baay'ee na ajaa'iba kutaa kana gaafan dubbisuun. Amma wantoota nama ammaatti zarazzare kana baachaa yaaddaniittu yeroo 39 si'a 5 reebamaa, uleedhaan reebamaa, doorsisa karaa garaagaraatiin itti dhufu kana hundumaa liistaawwatii godhee dubbatee kana duwwaa miti hojiittan dadhabaa, nan rakkadhaa, halkan baay'ee hirriba malee bulaa, nan beelaa, nan dheebodhaa, yeroo baay'ee nagabuu taa'aa, qorra keessan jiraadhaa, uffata immoo hin qabu qullaa kootii jedheetu kana malee jira lakkoofsa 28 irraa. Guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa jira jedha. Nama eebbifamaa akkamiiti? Nama rakkina kana hundumaa baachaa waa'ee waldaa kiristaanaatu na yaaddessa nama jedhu yaadaasin. Amma yeroo tokko booddeen kaasnaa waldaa kiristaanaa keenya bara ammaa keessatti lallabamuun faarfannaan faarfatamu maa inni self-centeredidha mini baay'inaan. Biddeenan dhabee, uffatan dhabee, yoom na yaadattaa, yoom bara naa dabarsitaa, yoom hojii naa laattaa, yoom kana naa laattaadha miniire. Biyaans wantoonni amma jedhame kun persecutionin nurra ga'ee hin jiru amma nuun. Namni nu reebaa jiru, namni nu hidhaa jiru baay'inaan ari'atamni kiristaanummaa irratti hin jiru akka biyya amma keessa jirruutti. Phaawulos kana hundumaa baachaa, rakkina dhuunfaa isaa baachaa, rakkina karaa mootummaatti dhufu, karaa Yihuudootaa, karaa Ormootaa, karaa meeqa rakkootti dhufu baachaa, hidhamaa, dhiphachaa, beela'aa, dheebochaa ba'aa waldaa kiristaanaatu natti dhaga'ama. Guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaaf yaadda'uun natti ulfaachaa jira kan jedhu kun lakkoofsi 28 kun akkam biraan dabarre na godha. Baay'ee dhuma jechuudha. Namni tokko hin dadhaba yoo ta'an immoo isaa wajjin hin dadhabuu reedha sayyo.
nama dhuunfaa wajjin dadhabu'anii waa'ee waldaa kiristaanaa gaafan jedhu immoo liidarshiippii duwwaa miti. Individual personii wajjinan dadhabaa oola. Namni tokko hin dadhaba yoo ta'e hafuuratti yoo dadhabe ani immoo isaa wajjin hin dadhabuure. Namni tokko cubbuutti yoo kuffifame waa'ee isaatiif garaan koo nan gubatuure. Waaw! Lakkoofsa 29 kanas dubbifadhaa. Waa'ee nama cubbuutti kufee tokkoof garaa koo na gubata. Waa'ee individual personis keer godha. Waa'ee waldaa keer godha. Dhimma ofii isaatii dhiisee jechuudha. Baay'ee na dhibaa kutaa kanas hin dubbifadhaa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 23 kaasee hin dubbisee sin ol siqaa dubbifadhaa. Walumaa gala Phaawulos nama gatii guddaa kaffaleedha waldaa kiristaanaatiif waa'ee ofii isaatii amma dhiisutti jechuudha. Dhimma namoota dhuunfaaf, dhimma waldaaf, dhimma doktiriiniif, dhimma tatamsaasa wangeelaaf, dhimma church plantingiif nama lubbuu yeroo meeqan du'a bira ga'ee deebi'e yeroo dubbifan argitaniittu. Yeroo meeqan du'a bira ga'ee deebi'e afaan boollaa ga'ee hin deebi'e yeroo baay'eedha. Balaa gurguddaa, dhiphina gurguddaa, raafama qorumsa gurguddaa waldaa kiristaanaaf dadhabuu inni jedhu kun kana hundumaa of keessatti kan qabatudha. Isatu gaa Qolosaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 24 kan irratti dhufee maal jedhaa? Anamma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammadaa jedha. Anamma rakkinan dabarsu kana hundumaatiif warra sila liistaa wata goonee dubbisaa walli Qorontos irraa sanaaf kan hundumaa gaafan godhan amma nan gammada. Maaliif jennaan dhiphina isaatiin isa fakkaachuun barbaada. Dhiphadhee Kiristoos sanaa dhiphate fakkaachuun barbaada. Dhiphina isaa keessaa hirmaachuun barbaada. Ammayyuu nan geenye. Hidhameen jira. Hidhaa biyya Roomaa mana hidhaa Roomaa keessan jira. Ammayyuu garuu dhiphina kana keessaa hirmaachuun barbaada jedheetu isa kana dubbata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Obboloota koo Waaqayyoo maayindi seetii akkasii akka inni nuu laatu Waaqayyoon akka kadhannu. Tarii namoonni macaafa qulqulluu kana dubbisaa jirru wanti xiqqoodhaan guungumnee kanan natti hir'ate sanan natti hir'ate namoonni jechaa jirrullee jiraachuu mallata. Phaawulos irraa waan guddaa kana baranna. Kiristaana gaafa taatan gaafa Kiristoos namaa galuu gaafa duuka buutuu Kiristoosiin isa dhugaa ta'anii bu'aa ofii faayidaa ofii nama irraanfachiiseetu waldaa kiristaanaaf dadhabuu lubbuu barbaaduu amma lubbuun namaa boolla du'aa bira geessee deebitutti gatii kaffaluu beela ofii irraanfachuu dheebuu ofii irraanfachuu daara ofii irraanfachuu nama dandeessisa. Dhugaan kun gaafa namaa galu Waaqayyo dhugaa kana nuuf haa galchu. Kan akkasiin dinqisiifannaa guddaadhaan akkasiin dubbiftan akkasii Waaqayyoon kadhattan hin barbaada. Annan gammada dhiphina kana hundumaa keessaa anamma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammada ni jedhu kun lakkoofsa 24 jiru baay'ee na dhiba. Foon saasatee yookaan qaama saasatee waldaa kiristaanaaf dhiphachuudhaan waan na duraa irratti itti guuttachuun barbaada jedheetu yeroonni lakkoofsa 24 irraa dubbatu argina. Itti siqee lakkoofsa 25 irraati akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo natti kenneetti dubbii Waaqayyoo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera jedha. Kana keessatti baay'ee akkasiin xiyyeeffannaa guddaatti laattan kanan barbaadu Phaawulosiif maaltu galee yoo jettanii akka inni dhiphina kana keessatti gammadu hidhamaa ta'e ammayyuu dhiphina Kiristoos keessaa hirmaachuun barbaada akka inni jedhu maaltu isa godhe yoo jettan inni jalqabaa lakkoofsa 25 irraa arginu maa inni hojichi Waaqayyo biraa natti kenname jedhee amana ture. Maal jedha lakkoofsa 25 irraa akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kenneettedha. Baaladaraa ta'uu isaatu boqonnaa isa dhoowwata jechuudha. Imaanaa natti kenname, adaraa natti kenname, isiniif hojjechuun waldaa kiristaanaaf dhiphachuun waanan yeroon barbaade godhee yeroon barbaade dhiisu. Yeroo haalli mijataan jiru godhee yeroo haalli mijanne waan nan dhiisu. Sababoota tarreessee gaafan sababoota hin qabne waanan hojjedhu miti. Sababni isaa maaliif jennaan Waaqayyoon natti kenne jedhee yaada ture. Kun baay'ee qabxii guddaadha. Namoonni baay'een hojii waldaa kiristaanaa gaafa fuudhan, fellowshippii gaafa fuudhan, dhimma tokko tokko gaafa fuudhan maaliif keerlesii ta'uu eenyu akka isaanitti kennan beekan kanaafidha. Adaraan narra jira. Phaawulosiin argitanitti yoo ta'e Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14-16 irrattis ani namoota hundumaaf kanan itti gaafatamu warra Giriikiifis warra Yihuudiifis kana jechuun warra Israa'eliifis warra Ormootaafis kanan itti gaafatamu
gatiitu narra jira jedha. Gatiin narra jira, imaanaan narra jira, adaraan narra jira. Karlasii ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan Waaqayyoon natti kenne. Waaqayyoon hojii kanaaf na barbaade waan ta'eef jedheetu amana ture. Maayindiseetii kana qabaachuun ammallee baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e lakkoofsa 25 kanarraa arguu dandeenya. Kanaaf dubbii Waaqayyoo guutummaatti waliin gahuudhaaf an hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Iddoo tokko duwwaa ta'uudhaaf miti, iddoo hundumaa waliin gahuudhaaf guutummaatti dubbii kana paakeejii guutuu iddoo hundumaatti fuudhee deemuudhaaf immoo dirqamatu narra jira. Waaqayyotu natti laate inni jedhu pooyintii guddaadha. Waaqayyotu natti laate. Waaqayyo Phaawulos duwwaatti laate miti. Hunduma keenyatti Waaqayyo waan laateeru qaba. Kallasii taanee taa'aa jirra malee. Hojii babal'isuu wangeelaa irratti waan hojjechaa jirru waldaa kiristaanaa keessatti hirmaannaa akkamii akka qabnu ani hin beeku. Keessumatti dargaggoonni sagalee kana dhaggeeffatan iddoo garaagaraa kan jirtan barri kun baratti waldaan kiristaanaan barbaachisu ana onlaayinii mayyuu nan hirmaadha, onlaayinii mayyuu sagalee waaqayyoo nan dhagaa yerootti jedhamuu fi yerootti waldaan kiristaanaa baay'een gara weestarnii kanaan immoo cufamaa jirtudha. Keessumatti gamoo kanaan dhugaa isinii ba'uu kanan barbaadu. Dheengaddaa miitingii tokko irratti wanta qeesiin tokko biyya Ameerikaatii dhufanii dubbatan baay'ee na dhibe. Barsiisaa teolojiitis namuma keenyadha, nama isin beekuu dandeessanidha tarii. Biyya Ameerikaatti biyya Yurooppii kan iddoo garaagaraatti jedhanii sirna cufiinsa waldaa kiristaanaa jira hin hafinaa jedhaniitu nama waamanii sirna guddaa sermoonii guddaa qopheessanii waldaa kiristaanaa cufuu jedhan. Dheengaddumayyuu san Itoophiyaa dhufuu waldaa kiristaanaa sadiitu sirna cufiinsa waldaa keenyaadha. Kottu argaminaan jennaan Waaqayyo isin haa ifatu. Hambaniinsa waldaa kiristaanaa irratti malee cufiinsa waldaa kiristaanaa irratti hin hirmaadhu ittiin jedheen biraa deeme jedhanii kaasu ana baay'ee na dhibe. Sirna cufiinsa waldaa kiristaanaa sermoonii ittiin waldaa cufan achi booddee maaltu ta'a? Yookiin warra tiyaatira garaagaraa ilaalchanitti kireeffama, yookiin masgiidatti kireeffama, yookiin waan ta'e tokkotti kireeffama. Namni irratee babbadee dhumeera waldaa keessaa waan ta'eef. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon kun yeroo itti waldaa kiristaanaaf dadhabuu qabnu, yeroo itti waldaa kiristaanaaf garaan nu gubachuu qabu, yeroo itti mana Waaqayyootiif hinaaffaa ho'aadhaan, hinaaffaa gubaadhaan ka'uu qabnuudha waan ta'eef dargaggoonni, barattoonni yuunivarsiitii iddoo garaagaraa jirtanii isuma dhugaan isiniin jedha Waaqayyo adaraa guddaa nutti kenneera. Waaqayyo biraa natti kennameedha Phaawulos. Waa'ee waldaa keetii Waaqayyo adaraa sitti kenneera. Waa'ee saba keetii Waaqayyo adaraa sitti kenneera. Isa kanaaf ammam qophaa'aa jirraa inni jedhu tokkoon keenya gaafa kana qayyabannu jireenya keenya jireenya Phaawulos kanaa wajjin ergaa Phaawulos kanaa wajjin wal bira qabnee akka nuun ilaallu akka nuun Waaqayyoon kadhannu gamanumaan isin affeera. Egaa gara lakkoofsa 26tti gaafa dhufnu dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. 27 wajjin wal qabata waan ta'eef tuufeen dubbisa. Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaan ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessanii jedheetu lakkoofsa 26-27 immoo isa kana walitti dhiyeeka. Waa'ee dhoksaa dubbata. Dhoksaan mul'ifame kun maali isa jedhuufi lakkoofsa 27 irraa dhoksaan mul'ifame kun Kiristoos isa isin keessa jiraatudha jedhee ifatti kaa'eera. Kiristoos dhoksaa Waaqayyooti gaafa jennu Waaqayyo akeeka warra saba Israa'eliin yookaan saba isaan ta'in fayyisu Yesuus keessa dhoksee akka turee fi raajonnumti warri waa'ee fayyina bara kakuu haaraa kana bara kakuu moofaa keessa ta'anii dubbachaa turan warra akka Isaayaas fa'aa, Ermiyaas fa'aa, Hisqeel fa'aa, raajonni even Museen fa'aa dubbachaa turan illee bara kamitti akka inni ta'u akkamitti akka inni ta'u qoratanii biraan gahin akka isaan hafan kan nutti mul'isudha. Kiristoos dhoksaa Waaqayyoo isa isin keessa jirudha gaafa inni jedhu maaltu dhokatee ture yoo jettani wanti bara durii kaasee dhokachaa ture namoonni saba Waaqayyoo hin taane yookaan namoonni qomoon isaanii Israa'eloota yookaan Yihuudoota hin taane mootummaa Waaqayyoo akka isaan argatan ijoollee Waaqayyoo akka isaan jedhamantu dhokatee ture. Raajonni garaagaraa isa kana akka nuun fayyinu warri Oromoonni, Afrikaanonni iddoo garaagaraa biyya adda addaa kan jiraannu qomoon biyya lafaa neeshiniin hundumtuu biyya lafaarraa karaa Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa argachuu akka inni danda'u raajonni baay'een dubbataniiru. Garuu
ingaluuf ture waan isaan dubbatan kun ifaan turre. Waaqayyo amma yeroon isaa ga'ee karaa Kiristoosiin dhugaa kana mul'isutti nama hundumaa jalaa dhoksee akka inni turetu macaafni qulqulluun dubbata. Isa kana yaada isaa bal'inaan hubachuudhaaf keessumatti tokkoffaa Phexrosiin boqonnaa 1 lakkoofsa 10-12 akkasiin dubbifattan nan barbaada. Ilaa akkas jedha. Phexros tokkoffaa boqonnaa 1 10-12. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sanaa raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu, waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamiitti akka inni agarsiisaa ture in qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kanammoo ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu in hawwu turanii. Ameen. Waa'ee fayyina nuun argannee kana, waa'ee jireenya kakuu haaraa kana ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu in hawwu turan, in barbaadu turan. Raajonni warri dubbatanis qorachaa turan, yaadaa turan. Garuu maal hin barre yeroo attamii akka inni ta'u gara nama attamii akka fayyinni kun dhufu yookaan gara Oromootaa audiensiin warri ergaa kana rasiif godhan warri gara bidiruu Waaqayyoo kanatti galuudhaaf yaadaman Oromootas dabalatee Afrikaawwiis dabalatee gurraachas dabalatee adiis dabalatee dhalli namaa hundumtuu gara abdii Waaqayyoo gara kakuu Waaqayyoo kanatti dhufuudhaaf akka inni jiru hin galleef ture. Warruma dubbateef iyyuu dhugaadhaan hin galleef ture. Kanaafidha bara Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti dhufee warra Oromootaa wajjin warra Fariisotaa wajjin cubbamootaa wajjin gaafa inni deemu kan inni warra Fariisotaa aarseef isa kanaaf ture. Warra cubbamaa wajjin nyaataa warra cubbamaa wajjin dhuga kan jedhameef isa kanaaf ture. Warrumti akka Phexros faayyuu warra Oromootaa wajjin ta'anii nyaatanii dhuguu kan isaan sodaataniif kanaaf ture. Raajiin dubbatameera, Museen dubbateera, Isaayaas dubbateera, raajonni hundumtuu dubbataniiru. Garuu gara nama akkamii dhufuuf akka inni jiru fayyinni kun rasiiveriin fayyina kanaa eenyuun ta'uuf akka jiru nama baay'eef hin hubatamne ture. Raajotaaf hin hubanne ture. Raajota duwwaa miti ergamootaaf iyyuu hin hubatamne ture. Isa kana ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu in hawwu turanii jedha lakkoofsa 12 gaafa laallu jechuudha. Akkasuma Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 3-6 gaafa qayyabannu ergaa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 3-6 nan dubbisa. Akkuman duras keessatti gabaabsee isiniif caafee Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti natti agarsiiseera. Kana dubbifachuudhaaf dhoksaan Kiristoos hubachuu koo beekuu hin dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin agarsiifamne. Lakkoofsa 5 irra kan jiru ammas sirriitti akkasiin dubbistan nan barbaada. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin agarsiifamne. Amma garuu Waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Ergamoota qulqulloota kan jennu kun warra angels jennu warra waaqarraatu hin taane warra akka Phaawulos fa'aa Barnaabaas fa'aa ergamoota hoolichaa warra jennu warra first audience warra jalqaba jechaa turre sana isaaniif raajota warra kakuu haaraa kanatti maal ta'eera agarsiifameera. Isa dura garuu dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin agarsiifamne. Raajota kakuu moofaatti hin agarsiifamne. Lakkoofsa 6 dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoon ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan isaanii wajjin bu'aa dhagna tokko akka ta'an abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture. Ameen. Amma baay'ee inni Efesoon irraa kun bareechee lafa kaa'eera. Dhoksaan kun waan addaa miti inni Kiristoos keessa dhokfamee ture kun maal jennaan warri saba Waaqayyoon ta'in afaan biraadhaan warri Israa'eliin warri Yihuudoota hin ta'in wangeelatti amanuudhaan waanuma Yihuudoonni argatan isaanis akka isaan argatan Yihuudoota wajjin dhagna tokko akka isaan ta'an abdii Waaqayyo isa saba hundumaaf karaa Kiristoosiin kenname keessaa hirmaattota akka ta'an paarteekarsii akka ta'an isa bara kakuu moofaatti raajota hundumaa jalaa dhala namaa ilmaan namaa hundumaa jalaa dhokatee ture akka inni ta'e Efesoon boqonnaan 3 lakkoofsi 3-6 isa kana dubbata jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 26 irraa
dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan hundumaa jalaa dhokatee ture inni jedhu waa'ee fayyina warra abdii ijoollee Israa'el keessaa hin qabne warra dheengadda kutaa darbe keessatti dubbachaa turre ofii abdii kana hin qabne abdii ijoollee Israa'eliif galame keessaas qooda kana hin qabne isa jedhu sana waa'ee isaanii fayyina isaanii akka inni ta'etu agarra. Kun egaa kan danda'ame karaa maalii jennaan warra saba waaqayyoon ta'in fayyuun isaanii kun dhoksaan kun kan inni mul'ifame immoo karaa Kiristoos isa sin keessa jiruuti jedheetu Kiristoos keessa dhoksaan kun akka kaa'ameef dhoksaan kun garuu amma karaa Kiristoosiin mul'ifamee bakkeetti akka baafame warri Yihuudiin ta'inis misraachoo kana fayyina kana akka argannetu dubbata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Abdii ijoollee Israa'el keessaa hin qabnu turre, kakuu waaqayyoo ala turre, mooraa waaqayyoo ala turre, ijoollee dheekkamsaa turre, dheengaddas ilaalaa turre irraa araaraaf jaalala waaqayyoo isa guddaa irraa kan ka'e garuu karaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni guddaan kun akka inni fiixaan ba'e dhoksaan kun akka inni mul'ifame agarra. Lakkoofsa 27 irraa. Gara dhumaatti gaafa finnu lakkoofsota lamaan afan ilaaluu dandeenya. Keessumatti lakkoofsa 28 irra isa jiru waa tokko akka isin qalbifannaa guddaadhaan ilaaltan nan barbaada. Nus isuma labsina. Nuun maal labsina jechuudha. Isuma kan jedhu kun maal ibsa jechuudha amma kutaa kana keessatti waa'ee dhoksaa karaa Kiristoosiin mul'ifamee labsina jechuudha. Dhoksaan kun maa inni warri kan Kiristoosiin hin taane warri abdii ijoollee Israa'el keessaa hin qabne gara abdii waaqayyootti akka isaan dhufan karaa Kiristoosiin jireenya kan akka isaan argatan paarteekersii abdii waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa hundumaaf laatee akka isaan ta'an kanuma labsina, kanuma lallabna. Kun waa'ee lallaba keenyaati walumaa galattiidha. Lakkoofsa 28 irraa. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'e fuula waaqayyoo dura akka dhaabbatuuf nama hundumaa in gorsina, ogummaa hundumaanis in barsiifna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Warri saba waaqayyoon ta'inis jechuudha. Namni hundinuu kan jedhu kun warri Israa'elis warri Israa'eliin hin taanes jechuudha. Akka kutaa kanaatti namni hundinuu inni jedhu warra Yihuudiis kan hin taane gurraachaaf adii dhiiraaf dubartii garaagarummaa kamiin iyyuu addaan kan hin qoonne karaa Kiristoosiin dhoksaan ni mul'ifame kun nama hundumaaf akka inni ta'u labsina. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos ishee jettu jala muruun barbaachisaadha. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'e jechuun eenyutti iyyuu tun hirkatin karaa ergamootaas miti, karaa raajotaas miti, karaa warra Israa'eliinis miti, karaa Kiristoos nama ga'aa ta'e hirkannaa tokko malee miidiyeetarii tokkicha karaa Yesuus Kiristoosiin qofa fuula waaqayyo abbaa dura dhaabbachuu akka inni danda'u isa kanadha. Hundeen barsiisa keenya, isa kanadha gorsi keenya, isa kanadha ergaan keenya jedheetu waa'ee kanaa dubbata. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Ergaan kakuu haaraa cuunfaansaa isa kanadha. Sabni hundumtuu, neeshaniin hundumtuu, dhiiraa dubartiidhaan utuu hin qoodin biyyi lafaa hundumtuu karaa Kiristoosiin nama ga'aa ta'ee of danda'ee deeggarsa eenyu tokkoyyuu malee fuula waaqayyo abbaatti dhiyaachuu akka danda'u fayyinaaf, araara argachuudhaaf, ayyaana argachuudhaaf, kadhatee deebii argachuudhaaf, aboo mucummaa fudhachuudhaaf, qajeelummaa guutuu argachuudhaaf, qulqulluu balleessaaf mudaa kan hin qabne jedhamee ilaalamuudhaaf karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula waaqayyoo dhaabbachuu danda'uu isaati ergaan waldaa kiristiyaanaa kakuu haaraa. Kanaaf obboloota koo isinillee kan isin lallabuu qabdan waa'ee makanaadha. Isinillee lafa jirtanitti waan isin barsiisuu qabdan waa'ee makanaadha. Karaa raajotaa miti, karaa tajaajiltootaa miti, karaa qulqulloota warra du'anii warra aarsaa ta'anii karaa Maariyaam, karaa maalii miti, karaa Phaawulosiin faas miti. Karaan tokkicha argameera. Karichi immoo Kiristoosidha. Karaa Kiristoos namni hundumtuu wallaalaa ta'u beekaa, dhiira ta'u dubartii, gurraacha ta'u diimaa, eenyuun iyyuu ta'u fuula waaqayyo abbaa dura dhaabbachuudhaaf fayyina isa dhokatee ture, dhoksaa guddaa Kiristoos keessa dhokfamee ture kana erga inni bakkeetti baafame har'a aksesiin kun karaan bara baraan cufamne kun akka inni baname kana dubbachuudha lallabii keenya, kana dubbachuudha barsiisi keenya, kana irra deddeebinee haasa'uudha faarfannaan keenya, kanadha ivaanjelizimiin keenya. Beezmentii ivaanjelizimii keenya
beezimentii tajaajila nu waldaa kiristaanaa keessatti ilaannu akka inni ta'edha. Nus isuma labsinedha. Isuma kan jedhu kun isuma waan biraa miti jechuudha. This very title mata dureedhuma kana duwwaa jechuudha. Kanumadha. Kun ergaa nuun qabannee jirrudha kan jedhu lakkoofsa 28 irraa kan argina. Gara dhumaatti gaafa fennu lakkoofsa 29 irraa jabina isaa isa humnaan na keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba wallaansoon ittiin qabas jedheetu boqonnaa tokkoffaa xumura jechuudha Phaawulos. Egaa mata duree tokkicha kana waa'ee dhoksaa karaa Kiristoosiin mul'ifamee nama hundumaa wal ga'uu isa kana in labsina jedheetu kan labsinu garuu maaliin jedha? Jabina isaa isa humnaan na keessaa hojjechaa jiruun kana godha malee biqaatii ofii kootiin dandeettiif jabina mataa kootiin mitii kan jedhu lakkoofsa 29 irraa isa kana laallaa jechuudha. Jabina isaa isa humnaan na keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba wallaansoon ittiin qabas jedheetu wallaansoo immoo akka inni barbaadu. Maaliif wallaansoo qaba? Gaafa isin dhugaa kana dubbachuu jalqabdanii warri Fariisotaa wallaansoo kaasu, warri Yihuudootaa wallaansoo kaasu bara sana keessa jechuudha. Bara ni dubbataa jiru kana. Maaliif jennaan nu duwwaatu qomoo qulqulluudha. Waaqayyo ijoollee Abrahaamiin duwwaa filate ilaalcha jedhu waan qabaniif keessumatti warri Yihuudootaa wanta sareen hin gooneef, wanta Oromoon hin gooneef yookaan Jeewusii ala waan hin gooneef siyaa galatoodhaan Waaqayyoon galateeffatu turan waan ta'eef akka sareetti ilaalu turani warra qomoo Israa'eliin hin taane hundumaa. Kanaaf boostingii isaanii of tuulummaa isaan gama kanaan qaban macaafni qulqulluun iddoo garaagaraatti waan nuu kaa'uuf gaafa isin Yesuus Kiristoositti kan amane hundinuu hin fayyaa dhiira ta'u dubartii Afrikaa ta'u Eeshiyaa ta'u Ameerikaawii ta'u gaafa isin jettan konfertiin ittiin dhaga'amu Waaqayyo kan keenya duwwaadha. Abdiin nu duwwaaf kenname, jireenyi barbaadaan nu duwwaaf kenname, nu duwwaatu saba Waaqayyoodha, saba qulqulluudha jedhan yaadu waan ta'eef warri yeroo sanaa jechuudha. Kanaaf wallaansoon ittiin qaban dhiisu. Wallaansoon jiraachuu danda'a, mormiin jiraachuu danda'a, Fariisota biraa, Saduqoota biraa, warra Jeewusii hundumaa biraa jiraachuu danda'a. Garuu wallaansoon ittiin qabaa kanuma lallabaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isinillee bakka jirtanitti keessumatti bara amma keessa jiru kontekistii keenyatti gaafa deebisnu gaafa nun nama hundumtuu ayyaana Waaqayyootiin fayya jennu namoonni hojii gaariidhaan fayyuudhaaf haala mijeeffatan barbaadan konfertiin isaanitti hin dhaga'amu. Namoonni hojii gaariidhaan fayyuudhaaf yaalii godhan gammachuun isaanitti hin dhaga'amu. Warra kaanii wajjin wal qixxaachuun warra kaanii wajjin wal qixxaatanii karaa Kiristoosiin jireenya argachuun konfertii isaanii hin laatu. Kanaafidha waldaa kiristaanaa keessatti wangeelli ayyaana Waaqayyoo kan inni ari'atamuuf bara kana keessayyuu jechuudha. Wallaansoo qaba, wallaansoo haa qabaatu malee garuu kana duwwaa lallabuudhaaf, kana duwwaa barsiisuudhaaf, kana duwwaa faarfachuudhaaf murteeffachuu akka qabnutu ergamaa Phaawulos irraa kutaa kana keessatti barannaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Yaadan dubbachaa ture yaada ifaadha jedhee yaada. Kutaa salgaffaa hojii Qolaasaayis boqonnaa 2 irraa jalqabne wajjin ilaalla. Kana booddee walakkaa walirraa xumurreerraa boqonnaan 2, 3, 4 kun yaadi isaa caqasa baay'ee keessatti yaada tokko duwwaa kan ibsudha waan ta'eef baay'ee amma deemuu malaa ol irraa deemneerra. Gooftaan isin haa eebbisu. Amma seeshinii itti aanu wal agarrutti yeroo qayyabannaa, yeroo kadhannaa gaarii isiniif haa ta'u. Ergaan isinii qabu garuu wanta qayyabattan hundumaa jireenya keessanii wajjin waliin makaatii assaayimentii fudhadhaa. Mata duree kadhannaa keessaa baafadhaa malee barachuu dhaga'uu duwwaa beekumsa duwwaa akkan isin jalaan taane baay'een isin jajjabeessa. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo gaarii, torban gaarii isiniif haa ta'u. Passion for Youth Ministry.